paartii barbaade paartii biyya kana jijjiiraa hiyyummaadhaan nu baasaa biyya kana ceesisa deettaman filachuudhaaf qophii godhee. Filannoo marsaa torbaffaa bara kana an akka dhuunfaa kootiitti sagalee kootti fayyadamuudhaaf nan barbaada. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeeffamu keessatti akka dhuunfaa koottis ta'u akka waliigalaatti asirratti hirmaachuudhaaf qophii gaafii qophii olaanaa taasisaa kan jiru ta'uu isaati. Mirga filachuu kootiitti fayyadamee biyya kanaaf hin fayyada yaada olaanaa yaada mo'ataa qabatee jira kanan jedhee itti amane sagalee koo kennuufiif of qopheessee jira. Filannichi karaa nagaadhaan akka inni xumuramuuf dargaggeessi nageenya biyyaa keessatti naannoo keenya keessatti jeequmsa tokko malee karaa sirriidhaaf haqa ta'een eenyuyyuu sagalee isaa karaa dimokiraasaa ta'een ba'ee akka inni filatee galuuf shoora mataa keenya akka dargaggeessa tokkootti ga'ee keenya sin baana. Filannoo nuyi gochuu qabnu kana booddee waraanaan jeequmsaan tun ta'in kaardiif kaardiidhaan irratti walii galee paartii biyya kana guddisu paartii biyya kana jijjiiru hiyyummaadhaa baasu ceesisuu danda'u filachuudhaaf kaka'umsa tokko malee fedhii kootiin paartii barbaade paartii biyya kana jijjiiraa hiyyummaadhaan nu baasaa biyya kana ceesisa deettaman filachuudhaaf qophii godhee ofiisti qophaa'ee namootas natti siqanus gwaaddanyoota koo kakaasee irratti mari'ataa jira jechuudha. Akka dhuunfaa kootti kan inni gahee koo bahuu danda'u isa gorsa barbaadu gorsuudhaan nageenya bukkee dhaabbachuudhaan wanti hunduu nageenya irratti hundaa'ee ammaa xumuraatti inni qabxii gadaanaa argates inni olaanaa argates jeequmsa tokko malee qabxii isaa irratti hundaa'ee adaraa uummataa kana akka ceesisu akka hojiirra oolchu utuu namni tokko walitti buutuu dhagaa hin darbate utuu lubbuun namaa hin badin filannoon kun akka mirkanaa'u amma dhumaatti waan jedhu ergaa dabarsaa gorsas nan kenna amma dandeetti kooti. Gahee koos nan ba'a halkan hin jennu guyyaan jennu nageenya kan barbaannu nageenya barbaanna misooma barbaanna kana gochuudhaaf immoo dadhabnee salachaayitu hin jedhin bukkee dhaabannee dirqama keenya gahee koo bahuuf booddeetti hin deebi'u. Nageenyummaa isaa irratti dargaggeessa kamiyyuu kutannoodhaan akka irratti hojjetu waan hojjechuu qabnu karaa tokkummaa ta'een karaa dimokiraatawaa ta'een paartii isaaf ta'u biyya kana ceesisuu danda'u itti fufsiisuu danda'u nageenyummaa isaa dimokiraatawaa misoomaa isaa itti fufsiisuu danda'u nageenya amansiisaa fiduu danda'a misooma amansiisaa fiduu danda'a kan jedhu kan itti yaadu gaafa filannoo sana filachuudhaaf qophii guutuu jiru xumuree kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Yaada isaanii qabatanii dhiyaatanii uummata biraan ga'anii uummanni silumaa madaallii mataa isaa danda'e hin qaba. An akka nama tokkotti madaallii mataa kootii nan qabaadha. Madaallii sana irratti hundaa'een paartiin inni kun gaariidha karaa jedhuun sagalee koo laadhaaf jechuudha.